جريمة كانت قبل ساعة وما كانت تساعد الناس ضروري رايح يا قارة كذا يبدأ تقول ده دنيا بربرين دوبم تزفكيز إيه من ميتا بربرين دوبم ما لا كم قدر ده نورا بديهم يا أبو እንኳን አደረሰህ አርሴ ያሸንፋል ማቼ ይሸነፋል ማቼን ሞትን እናከብረዋለን ማቼ እናከብረዋለን ከቢዶ ማኩማ በከም ትጋ አራንተ ላይ ወዚቲ ቢዝነ ተተርገሙዳን አራቶኒ ወጋሽ ተፋ ማለት ነው ወዚቲ ቢዝነ አርቲ ዳበርታል አላይ ሳቅቲ شريف يبالا አገርቲ ሱፍ ይላተን ማለከ ፈካቱ ፈለስ እንዳወጪ ሳቱ ከፈካታ akkuma daawwatanitti gaa hojii inni oytu dhiyenne abdannaa kanaaf hanga xumuraatti faana tura nuti gaarii godhaa sagantaa keenya yoo isinitti tole laayik sabiskiraayib sheer godhaa isin barattoonni mana barumsaa yuunivarsiitii Finfinnee kolleejjii aartii baratan haala kanaan qabxii isaanii kan eebbaa qopheeffatanii agarsiisaaf dhiyeessaniiti jiranii agarsiisni isaan arraantan agarsiisuu dhiyaatan kun kan addaa akka ta'ee fi kun ammoo ilma abbaa gadaa fakkaata. Mabagada ko malaka bakato abano jeti enyo akate bi malaka bakato nuti agarsi subdema me abani sakano jede enyo jenna tole ودينا أرسلت أنا بدولار أبغى قدر رتجدي قام في أبغى قدر دائما أكاتا تبرسيسن أكاتا كل تبرسيفهم أكاتا قدر نتكلسيفهم سير قدر ثم دودا كنا برس أيه मैं अर्रांतना गर्ती साहब स्टेट जिरता वकीले आर्थिक है ना माल सुट लगे हमें बाये ना लगे वान आधा औरों कुकाना कैसे जुरार इफ्सेचो फकीरानी ग्राफिक्स थी योकान दिबहालू थी बोबोच आन आधा औरों ना मगाला फिर आर्ट स्कूली कैसे इफ्सुकी किलो कैसे इफ्सुकी या बाये ना गम्मची से आधा कुकाना कैसे जुर बाफेचो दिया बाये ना तुले tole me waka roje chu fangam sirra furate be yero angam sirra furate jia tokko fudate jia tokko ti karo jete ja arranta na qabti na teegatu mal fakata qabti gadu akka isaatti dandama raawi sa'aatiin illee nu gabaabate baay'ee kana ol sira hojjetamu qaba tole ani tole heddu galato tole gaada gottota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtanitti gaa barattoonni fakkii isaanii kan hojii aartii irratti hojjetan garagaraa agarsiisuudhaaf arraantana agarsiisaaf dhiyeessaniiti jiranii kunoo maal fakkaata laatamee waan kana waa'ee isaan ibsuu dandeessaa xiqqoo. Inni kuni realistic osoo hin taane gaayidaabii picture yookaan drone jedhama. Baay'ee wannaan isaa gadi fagaataadha baay'ee gadi fagaataadha nama aartiitu baay'ee addunyaa irra beekama malee waa isaa waa'ee haala salphaadhaan ifuu hin danda'u hiyyummaa agarsiisa beela agarsiisa godaansa fa'aa agarsiisa keessatti waan baay'ee qabata waan ajaa'ibaati realistikii jechuun waan ifa gala mul'atu immoo waan dhokataadha ayyaa adii galatoomi gama biraatiin akkanumatti ammaas barattoonni keenya gaarraantana iddoo garagaraatti argamuudhaan fakkii isaanii hojii aartii isaanii agarsiisuu jiraatan kana fakkaata haala kanaan agarsiisaaf dhiyeessaniiti jiranii hojiin isaan agarsiisaaf dhiyeessan kun hedduu kan namatti tolu qonna yeroo hojii baadiyyaa hojjetamu fa'aa kan akkanatti hojii aartiitiin fakkiin kun mul'ateedha namoota baay'eetu waan kana hojjechaa jira namoota baay'ee hojii kana hojjechaa jira irraan tana kanaaf haalli irraa agarsiisaaf barattoonni itti waan kana dhiyeessan keessattuu tuna harridiidoo jedhamti afaan oromootiin harridiidoon kun gaa naannoo gaara Cilaalootti kan beekamudha
Gara Cilaalo, Gara Cilaalo. Gara Cilaalo. May xiqqoo isin daawwachiisna daawwadha. Keessa kiiloo 6ti. As keessa deemuun ifiifu. Taaskii kophaa feesisa. Nuti amma yeroo ammaan tanatti yuunivarsiitii kiiloo 6 keessa deemaa jirra. Waan fakkaatu isinis xiqqoo daawwadha. Yuunivarsiitiin kiiloo 6 kana fakkaatti. Kana fakkaatti. Haala kanaan barattoonni yeroo ammaan tanaa barnoota irraa bahanii gara laaqanaa deemaa jiranii. Haala kanaan naannoo alleen haala kanaan yuunivarsiitiin kiiloo 6 kana fakkaatti jechaadha. Kana fakkaatuun kiiloon 6 mooraanis kana fakkaatti jechaadha. Keessa deemnee isin bashannansiisaa jira. Itti bashannanaati. Itti bu'aaraa jechumaa fi kana fakkaatti. Kiiloon 6 kana fakkaatti. Kana fakkaatti. Kana fakkaatti. Naannoo Gaara Cilaalooti. Itti fakkiin kun namatti tola. Waan ajaa'ibaa hojjetamee jira irraan tana. Hojii ajaa'ibaati barattoonni kun kan hojjetani. Haala ajaa'ibaatiin የመጨረሻ ግራጁዌት ስራ ስለሆነ ቶሌ እሺ ማስታወሻ ስለሚጠቅመን በደንብ እየዞር ትቀዛለህ። ስለዚህ የሰራናቸው ስራዎች እጅግ በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። ሁሉም ተማሪዎች የልፋታቸውን እንደሚያገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው በእውነት። አመሰግናለሁ። kana fakkaata hojiin barattoonni hojjechaa jiranii fi kanarraa agarsiisaaf dhiyeessan kun mana kana keessatti manni kun gamoo lama qaba wal jalaa fi wal gubbaa jechuudha. Haala kanaan gamoo lachuu keessatti barattoonni keenya har'aan tana agarsiisaaf kan dhiyeessan anis isin agarsiisuudhaaf har'aan tana asitti argama. መስቀሉ እኮ አይታየም ቤተክርስቲያኑ እኮ ነው እናት ሞ ጄአርቲቲ ኧረ ይሄ ሀረር ሳሚት ነው ጎበዝ። ነሙ ይገነ በካታ ሼንኩ ነሙ አቤሳ አሁን naannoo naannoo Beenishaangulitti kan argamudha. Meeshaalee aadaati. Meeshaaleen aadaa naannoo Beenishaangulitti argamu kun maal akka fakkaatu gaa akkuma tasaatti yuunivarsiitii Finfinneetti argamuudhaan hojiin har'aan tana daawwadhe kan ajaa'ibaa ta'uu isaati kan agarsiisu. Ajaa'iba iddoo kana dhuftanii barattoonni waggaa 5ffaa eebbaaf dhiyaatan haala kana wayita hojii isaanii dhiyeessan. እንኳን አደረሰህ አርሴ ያሸንፋል። ማቼ ይሸነፋል? የአንቺን ሞት እናብቀዋለን። ማቼ አንቺን እንቀብረዋለን። 4-0 አርሴ 4-0 ይሸነፋል። እንዴ አርሴ እኮ አንደኛ ነው ያለው በ15 ነጥብ። ኮን ስቱዲዮዳ
iskaapcharii keessatti hojjetamu fakkaatti. Naannoon kun naannoo istiidiyoo iskaapcharii yookiin jeessoodhaan wantoota akka haawultii fa'aa hojjetan as keessatti. Isheen kun ammoo ooyiruudha. Ooyiruu fakkaatti isheen tuni. Ooyiruun tun barana haala gaariidhaan hojjetamte. Ooyiruu ajaa'ibaati. Yeroo ammaa haala kanaan bishaan obaasaa jiranii jechuun keessa barattoota waggaa afuraffaa fakkaatanii kanneen asitti hojii daree hojjechaa jiranii. Isti mini እየሰራችሁ ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? Turte guyyaa kan turte maqaa Aartii iskuulii xumureera. kanaafuu nu waraabaa jirta. Kan xumurree maal Mee maal jettan irra? Maal qabdan? kun Ingilifa baranna. Ingilifa barachaa jirtan? Did you go to school irra? Did you go to school? He asked. Did you go to school? You know? You make circle. Abo maal goota menu waraabini me? This case Lite nurra. Ay. Maal ta'e kuba? Maali? Nurra niti hoo? Kana qilleensa irraa hoos. Deemi aboo tiktooki nu gadhiise laa. Maal jette? Maal jette? Tiktooki na gadhiise laa lela matarran si ba'a. Aboo deemi gurbaa si nurra. Ela barbare ela dinnichaa barbareen dhubbamte si fakkeessa. Mixmixaa barbareen dhubbamte. Maal akkam godhu deemtan waraabbii deemi aboo. Aboo deemi gurbaa. Awol niti kanarra. Kun istiidiyoodha. Istiidiyoo fakkaata. Istiidiyoon kana fakkaata. Istiidiyoon kana fakkaata. Istiidiyoon keessatti hojjetamu kana fakkaata. Haala kanaan gaa wanti hojjetamu istiidiyoo kana keessatti. Istiidiyoon kunoo haala kanaan yeroo ammaan tanaa cufaa jira. Kana fakkaata gaa istiidiyoon keenya. Istiidiyoon yuunivarsiitichaa kana fakkaata jechaadha. Barattoota keessaa mul'ata istiidiyoo sanii. Istiidiyoo irraa baanee yeroo ammaan tanaa naannoo gamoo jirra. Haala kanaan hojiin hojjetame hundi kana fakkaata. Kana fakkaata. Kaafeedha laasan kaafee. Warri gamatiisan kaafeedha. Barsiisota fakkaatti. Mooraan haala kana fakkaatti gaa. Mooraan Art School jedhamtu. Akkuma sanillee wanni mul'atu kaafeedha. Kaafee jira. Kaafee barattootaaf haadha. Haala kanaan gaa yeroo ammaan tanatti wanti hanga ammaatti isin daawwachiisne kana fakkaata jechaadha.
ummanni jalaa kun ijaarsa kun ilaalama ummata gabaree Qotee bulaa. qonnaan bulaa Ayee. isaan kun ammoo maal godhani sila amma raajaa biyya isaa jaanii gaa ummanni kun warreen ummata irraa akkasitti hiiksuu jechuudha eeganii akka jedhu kun miidhamne kunis raajii hojii akkana qabe kunis raajii hojii ummata haa qabe akkanatti haala sun kana gabaaree raajii jiru. Family coba tu dulu. Simpan magalah berbenda tu. Magalah berbenda tu kerja mana berkata. Magalah berbenda ga angkat aku. Ada kerana mulut cara. Jechuun sittis kiiloo foogii olii yookiin gamoo olii kan mul'atu sanii nama ijaaramaa jiru sun 6 kiiloodha. Foogii dabalataa jechuudha yookiin gamoo barnootaa dabalataadha. Naannoon gamasii kan argitan iddoon gamoon diimaan argamu sana jaan miidhaa jaaniini kun ammoo kondominiyeemii mana waliin jireenya magaalaa Finfinnee Gullalleeti. Kun ammoo kan jalatti argitan kun mana barumsa sadarkaa tokkoffaa naannoo Finfinneetti argamudha. Gamoon asiin achi argitan kun kan irree kun tana isin agarsiise doormii barattootaati. Doormii barattootaati jechuudha kan achi argitan kun. Kalatti magaalaan Finfinnee haala kanaan har'aan tana shaashaa jechaa jirti. Gama naannoo kiiloo 4 kanaanii naannoo kiiloo 4tti gama kun kan isin daawwachiisaa jirru. Kana bakka walumaa galatti gama biraatiin isin agarsiisuudhaaf carraa arganne galatoommaan isin jaa waan daawwatu. Kuni magaalaa Finfinneedhaa tanammaan tana kun naannoo 4 kiiloo keessatti mul'atu waan kiiloo magaalaa san keessa jirtu san tajaajila san. Tole. San keessatti argamta qabdu. Jeerri bineensonni san osoo biititu nakara jirtuuti deemanii lafa qonnaa saamichaa biyya balleessanii isin jedhu. Kuni jechuun amma fakkeenya mee qorqorroo ilaalme raachisi kuni saana inni kun saana. Qorqorroon warra kanaa kun dhagaa gubbaa tatta. Mismaara itti taphatanii san jechuudha laalamu waan. Mismaara illee qaban. Mismaara illee qaban. Naannoo kanammoo bakka itti barannu kana jira jechuudha baaraas kiiloo keessa. Kanaaf ammoo fakkeenya warri madaali mizaanii san ka kanaaf mizaanii si ajaa'ibsitti hin taatu. Waan qorqorroo. Qorqorroodhaan mummuraa gubbaa irra kaa'atan. Jireenyi uummata bakka tanaa kana fakkaatan baafne. Sinna gama. Mee kana jechuun lafa xaabii balleessaa ta'a. Tana jechuudha uummata kanarraa osoo hin jijjiirin lafa xaabii balleessanii fooqiitti ijaaranii sin jedhu. Lafa hiyyeessaa fooqiitti ijaaranii. Lafa hiyyeessaa fooqii ijaaranii uummata jira buqqaasanii. Hiyyeessi haala kanaan qorqorroo waan itti dhawtu dhabe jechuudha. Jedhu kun maaliif alaat kiiloo jee maaliif madaaluu dandeenye alaat kiiloo maaliif madaalu? Maaliif madaalu? Maaliif madaalanii sin jedhu? Dubbiitu maal fakkaatu beekta? Yeroo ammaa tanaa keessattuu Finfinnee jechuudha. Walumaa galatti jijjiirama guddaa irratti argamte. Jijjiirama guddaa irratti argamte. Amma ka. Kuni ammoo ani akka fakkaatutti xiqqoo yeroo kana dura ta'uu fakkaata. Yeroo wayyaaniitis yeroo boqoteetti balleessaa keessa yeroo wayyaaniitti yeroo kaanis ka yeroo madaalan sadis akkana fakkaata. Ammallee maal seete amma naannoo kana bareechaa kan dhufe yeroo ammaa kana kaa'amu mootummaa ammaa yeroo ammaa kanaatiin dachi jijjiiramaa dhufte waan biraa fakkaatti boodaa saddeet agarsiisuu hin danda'a. Garuu kun ammaa tana ummanni Finfinneedhaa kan naannoo 4 kiiloo jiran san kana fakkaata yeroo amma yoo ta'u. Miskiinuu maal qonnaa nyaachisuu dhagaa kun amma dhagaa gubbaarra ta'u san jechuudha. Meeshaa inni sitti dhagahamu. Saana ammas achi gubbaa jirti takka. Adurreen kun gubbaa jirti qorqorroo gubbaa achi gubbaarra jirti. Waan ajaa'ibaati waan. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati bakka gubbaa. Asirra yeroo bakka kana dhuftu uummata kana yeroo agartuun uummanni kuni maal amma hiyyummaa keessa taa'u jiran wakkaatti moo miti kuni poolisoota wataa dara jedhamu waa amma raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa ittisa biyyaati.
Raayaan ittisa biyyaa bifa kanaan akka ibidda qabsiifatee gaara keessa bakka hamtu jiran keessatti haala kanaan jireenya akkanatti dabarsaa uummata kana tiksaa jiran yoo garuu raayaan ittisa biyyaa gaara keessatti ibidda ibsachuu danda'a. Ibidda ibsachuu danda'a. gaara keessatti. Waan itti fakkaatu biyya. Ani kan baanaa jiran garuu. Ala akkasii miti. Uummanni kun hiyyeessa. Bakka ta'e dhufan Finfinnee. Finfinnee bakka ta'e dhufan gurba. Mukaa jala jira amma beeku. Mukaa jala jira. Bakka ta'e Finfinnee dhufan laa. Warri Finfinnee. Inni kun Uummanni kun uummata miti. Uummata qabeenyaan gaara uummata qabeenya baay'ee qaban turan jechuudha. Yeroo kana keessatti immoo yeroo kana kadhannaa jirani. miti. Amma booyaa jiran gaddanii jiran uummata gartee yeroo miidhaan irra geesseen bifa kanaan ijoolleen isaanii duraa dhuftee kaan duraa gudeedanii kaan rakkoo adda addaa dhabdee kun jetti jedhan saniitu akkana gaddee jiraatu jedhu.